Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a bakki nuti argamnu Minnesota sagantaa Osfaanaa bara 2022 sagantaa cufiinsa irratti argamna. Egaa akkuma san argitan asitti nan duuba kana institution kana ammoo entrepreneurota baay'ee nan duuba jira. Isaan wajjin gaaffii gochuuf deemna. San ammoo nu hordofa. Sagantaa Osfaanaa bara 2022 cufiinsi isaa karaa keelloo waraabamee isaniif darba. Isanis saganticha bohaartanii akka namootaan isan duraan argine ijaan argitan namootaan beektan ammoo karaa foddaa TVdhaan akka argitan isan gargaaruuf deemna jecha. Turtiin keessan nu faana ta'u namootaan warra entrepreneurship shopping akka adda addaa qaban kan akka Red Fox akkasumas gadaa laalan fanni jiru isaan wajjin gaaffii gochuuf deemna. San ammoo nu wajjin turaa isanii jana baay'ee galatooma. Kan sagantaa kan isanii qopheessu ana Seenaa Toleeraati. Sagantaan keenya amma xumuramutti nu wajjin turaa bashannana enjoy godha. Maqaan koo Lammii jedhama. Hundeessaa Gadaa Fitiidha. Kan hundeeffame 2020 urgama ji'a tokko booda urgaa Hacaaluun waraagame booda eegalle. Wanti nu kakaase Hacaaluun wanta baay'ee uummata Oromoof godheetan wareegame. Nuus uummanni ijoolleen generationiin kunniin maal godhuu dandeenya kan jedhuun uffata modernii ta'e faashinii creative ta'een culture kennatti goone ummata Oromootiif more opportunity more choice baay'ee akka kennuuf eegalle jechuudha. Amma kan argamu Minnesota kan dhufne kaampanii kenna beeksisuuf waan dalagaa jiru kan mul'isuuf uffata adda addaa kan bokkee biraatitti hin argamne kana ummata kennaaf mul'isuuf as dhufne tokkummaa jabeessuudhaaf gabaa adda addaa as finnee walit jabeessuuf tokkummaadhaaf as dhufne jechuudha. Osfaanaas baranaa baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Waa'ee dhumati kunoo bare dhumate diqqoo tafe galatooma wanna interview na gootan. Nu Iowa turre amma gara Portland move gooneerra onlineis bitachuu dandeettanii Instagram kenna Gadaafit jedhama. Online website kenna gadaafit.com jedhama. Achitti order godhatanii torbaan lama keessatti yookiin dammoo torbaan tokko keessatti isiniif erguu dandeenya. Maqaan koo Taliilee jedhama. Kuni PD Wear. Actually inni abbaa manaa koo dur waggaa 20 dur waggaa 20 yeroo Osfaanaan jalqabe isatu jalqabe t-shirtii kana hojjechuun gidduutti dhiisnee turre ammoo deebinee dhufnee. Gabaan baranaa baay'ee gaariidha bareedaadha. Namnis baay'ee itti daddabalaa deema akkasuma gabaanis guddachaa deeme baay'ee gurguramaa jira. Generationiin warra ijoolleen asiillee baay'ee bakka waan hundumaatti next year itti fidaniiru baay'ee namatti tola baay'ee. Nuyi gara wal kan gurgurru yoogaa pants as miilarraa kan Oromoo irraa jedhu and then t-shirtii isaas qabna agarsiisuu dandeenya. T-shirtiin isaa immoo kana fakkaata. Kana fakkaata tank top akkasumas kunoo kanas san uffadhee jiru kanas gurgurra. T-shirtii faa itti daddabalaa deemna nata adda addaa baasna garuu amma jechuun yoogaa paantiin kuni inni kanaan duras gurguraa turre baay'ee jaallatamaadha kanaaf deebisnee finna yarsaroon waggaa waggaatti.
Egaa amma daawwattota keenya akka isin argitan kana bakka Red Fox jirra. Red Fox keessa hundeessitoota lamaan Abdii Muudee fi Alariif as biratti argamu afgaaffii isaan wajjin goona. Mee maqaa kan kee dura nutti. Maqaa kiyya Alariif naan jedhani. Mee kaampanii keessa maqaan isaa maalidha? Red Fox Apparel Yoom hundeessitan? bara 2017 kan uffanni aadaa haala hammayyeessinee gurgurra. Websaayitii keenya irratti yeroo hedduu ni argama. Sooshaal miidiyaa adda addaa irratti maxxansuudhaan maamila keenya bira akka geennuufidhaaf yerootti godhuu jirra jechuudha. Waggaa meeqa hundeeffattani? So it is since 2017. How many years is that? What, 4? That's 5 years, yeah. Waggaa shanaan kan hundi Osfana yeroo hundi baratti ni argamtu? Every Osfana we've always been here. Egaa akkuma beektu Osfana bara kana waggaa 25 kabajaa jiru. Kana immoo Osfana erga hundeeffame waggaa 5 fi asitti argamtu waggaa 2 fi gaggeeffamne. Gammachuu waggaa 25 Osfana kana akkamitti ilaalta? Osfanaan organizaashinoota Oromoon diiyaasporaa qabdu keessaa isa guddaadha. Kan uummata keenya bakka naannoo adda addaatti waliif fidee akkana walirraa bitee walii gurguru akkas firummaan uummanni Oromoo biyyoota adda addaa isteeta adda addaa jiran bakka tokko dhufanii akka Oromummaa isaanii celebrate godhaniif dirqama organizaashiniin Oromoo qabu hundaayyuu bahuutu jira. Itti dabaluudhaan namoota fagoo jira akkana waliif fidee walirraa bitatee uummanni akka kennaa uffata aadaa kan qopheessan bakka kana pilaatfoormii kanaa qabaatanii itti gurguratanii warroota biyya kanatti argaman meeshaa biyyatti argachuu hin dandeenye asitti argamsiisuu danda'eef sababa isaaniiti waggaa 25ffaa kana ammoo kan wantoota har'aatti walitti qabameeti successii isaan godhe kana kan celebrate godhan ta'a. Nulleen asumaan jara walii celebrate godhuu barbaanna jechuudha. Gabayaan bara kana maal fakkaata? Gabayaan hedduu gaariidha. Meeshaa hedduun gurguramee jira. Kan raafii mootiyyuu maamiloota kennaaf gama websaayitii kennaatiin dhiyeessina. Akkasuma wholesalii jumlaadhaan kan gurgurru ta'a. So yeah, anybody can do a business with us basically. Kana malee isaan entertainment irratti hojjechuudhaan ni beekamtu yoo namoota biyya adda addaa dhufanii muuziqaa keessatti isaan bashannananii gochuun ni beekamtu. Mee karaa suniin akka maal fakkaata? So business kun akkuma agartu ijoollee dargaggoota kan waan kana business kana asiifachuu olii gadi hin deemu. Business entertainmentis keessa jirra. Keessummoonni keenya nu gaafa uummanni keessummoonni isteeta biraarraa isteeta adda addaarraas dhufan fuula nagayaatiin akka dhufan irratti deebi'an waan barbaadnuuf Osfanaan asii yoo dhumu bashannansiisuu uummanni keenya akka asitti wal kabajii jaalala yeroo gaarii wal qabaatee asirraa deemuuf hanga dandeenyu tokko tattaaffii goona. Red Foxes san keessatti gahee guddaa taphata. Ammas fuuldurattis akkasitti itti fufna. Baay'ee galatoomna. Hedduu galatoomii abshir. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitan Alariif wajjin gaaffii godhanii Red Foxin Feesbuukii akkasumas Instagiraamii gosa baay'ee beekamu. Akkasumallee yeroo namni isteeta adda addaa irraa dhufan asitti walitti qabuudhaan bashannansiisuudhaan walitti bakka tokkotti akka argamanii enjoy godhanii akka galan godha. Kanaaf galatooma isaanii jechuu barbaanna. Kaampanii kun kan jedhamu Day to Day jedhama. Mee maqaan kee jalqaba nutti? Maqaan kiyya Waaqoo Adam jedhama. Kaampanii kan yoom hundeessitan? 2016 jalqabne. Why like for like young people fashion akkami why Oromoo aadaa Oromoo waliin maqee like mudachuu dandeessaa jedhee gaafadhe and then I just started off like urban fashion kind of thing. So I got like a jersey, baseball jersey irraa jalqabe kabeettan. I don't know if you know. Yeah, baseball jersey keessan baay'ee beekama ture bara tokko baay'ee gurguramaa ture. Mee erga bara 16 jalqabdaniin booda Osfana yeroo hundumaatti hin argamtu? Gurguruudhaaf. Beeziin keessan isidha? Minnesotaadha? Yeah, out of Minnesota. Bakka Osfana malee maa irratti gurgurtu? Online gurguree ture garuu like the business is not that good over online, so Amazon yoo danda'e achirra kaa. Yeah. Mee Osfana bara kana akkamiin ilaalta? Akkuma beektu waggaa 25ffaa kabajaa jiru. Mee akkamitti ilaalta Osfana bara kana? Osfanaan bara kana bareeda garuu Oromoo deebisuu qabna. It's a little bit too many, Imba demo Oromoo. Imba ne garuu, we just. Taphattoota keessa moo kaawwadde? Taphattoota keessa garuu. Oromoon baay'achuu qabetta. Oromoon baay'ee jiru taphattoota keessa. Osfanaan ijoollee Oromoo like develop godhuu qaban si galee. So it's not just like
to win only. You understand? Sanuma, miti is not why badam. It's like it's not like because I don't like other people. That's just anakalalu. I think we should focus more on developing our players and our people. Sanu. Egaa akkuma isin argitan kana t-shirtii Oromoo jedhu Oromiyaa jedhu baasanii gurguruu kan ammayyaa kana as biratti illee akkuma argitan t-shirtii adda addaa qabu isaanii bara baraadhaan koofiyaa make Oromiyaa great again jedha akkuma isin argitanii gadaa qabna gadaa keenya taa deebinu jechaa jiru jechaadha warri day to day akkasuma egaa amma akkuma isin argitan manatsara hundumaa ni qabu akkuma isin argitan kana yeroo biraa barbaadan website irras Facebook irras akkasuma qaamaan argachuu malaan In argitan. akkasumas wakka hundumaa bituu dandeessu jechaadha. Thank you. Baay'ee galatoo. Yeah. Nagaa nata Oromo hundu. So let's start first. What's your name? Love me. Okay, where you from? I'm from Toronto, Canada. Toronto, Canada. So what's your company name? So my company is called Oromo Wear. It's a lifestyle brand for the Oromo diaspora. When did you start it? Started in 2016 in Toronto, Canada. So do you come every year to Asfana to sell your stuff? Yes, this has been my 5th year at Asfana. When we first started, there was 4 booths. Now there's a whole bunch. So yeah, we've been doing this our 5th year. So you've seen Oromo entrepreneurs growing up, and how do you feel about it? It makes me happy because we started this company because there wasn't a space for us. There was a void, and then we created it to fill that void. But now that void is just open and expanded into like this vast amount of Oromo youth that are having their own businesses, and that makes me happy because we wanted to see that our youth having their own Oromo businesses and try to support them as well. That's great. So this year Asfana is celebrating their 25th anniversary. So how do you see it? How do you feel it? That Oromo institution growing up like this and it stand until this time. So how do you feel it? How do you see it? I feel great because the first Osfana was in 1996 in Toronto, Canada, where we are from, in my high school, and I was there. I was 1 year old, and I'm here now for about 5 years selling. To see the growth from when I was 1 year old in Toronto, going to the first Osfana, to this, it makes me happy that there's something that's still consistent within our Oromo community in North America. That's good. So do you have any Facebook page or IG that you sell on, or like you just do on shopping? Yeah, so you guys can find us. So all of our merchandise that you guys see here, we also ship online at www.oromoware.com. And we have a Facebook and an Instagram, so you guys can follow us on that at oromoware. So yeah, find us on all our social medias. Baay'ee galatoomii egaa akkuma agartan dubartii yookaan shamarree cimtuu gaafa isheen jalqabde nama 4 qofaatti as ture buutsi 4 qofaatti as ture garuu ammaa kan baay'ee jira akkuma isheen jette kompitiishinii baay'achaa jira isheenis baay'ee gammaddee jirti isaanis weebsaayitii ishee keessa galuudhaan akka uffata ishee bittan akkasumas callee adda addaa wantoota akka Oromoo weera kan koofiyaa akkasumas ni jiru dhuftanii achirraa bituu dandeessu sana malee kunoo waan gurraas kan shamarraatiin shoobuu danda'an t-shirtis as biraa ni qabu. T-shirt adda addaa design gochuudhaan arbaan istaayilanii bituu dandeessu jechaadha onlaayinii galtanii qaamaan dhumuun isaan hin barbaachisu wantoonni asitti argaman hundumtuu onlaayinii qabu kanaafiyyuu achirraa bituu dandeessu jechaadha. Egaa daawwattoota keenya amma immoo kaampaanii biraatti argamna. Mee maqaan kaampaanii keessanii jalqabee eenyudha? Atis maqaan kennutti. Hi, maqaan kiyya NDJ jedhama. Maqaan kaampaanii kanaa immoo small business Lala Design jedhama. Mee yoom hundeessitan kaampaanii kana? Waggaa kana jalqabne. Akkam deemaa jira? Mee shaqqatni gurgura namni bitaarra deemaa jira? Yes, Oromoon Osfana irra dhufee supportii hedduu guddaa nu kennaa jiranii hedduu gammannee jirra waggaa dhufus ready taanee eeguu feena. Mee akka Osfana baraan irratti gurguruu jalqabdetti akkamitti argatte? I'm sorry. Like Osfana akka jalqaba irra dhuftetti gabaansaa maal fakkaata? Mee akka jalqaba irratti argamte? Hedduu bareeda guyyaa guyyaanii ooluma deemaa jira namni hedduu bahaa jira. Saba keenyaan nu dhufanii supportii nu godhaa jiranii hedduu irraa gammannee jirra. Baay'ee galatoom.
Mee maqaan kee jalqaba nuti. Maqaan koo Dabalaa Bultii Turaan jedhama. Mee asii maal hojjettaa maal qabattee dhufta asitti? Asii wanni nuyi godhaa jirru mana biyya Oromiyaa keessatti mana kitaabaa ijaarraa library public library particularly Gimbiitti hojjechaa jirra Oromiyaa gara Westi keessa. Sababii nuyi as jirruu fi hojii yeroo dheeraadhaaf irratti dhamaanee mana kitaabaa ijaaruudhaaf itti yaalaa turre gara sadarkaa lammaffaa irra ga'ee wanna sana xumuruudhaaf hawaasa gargaarsa gaafachuutu nurra jira. Kanaaf gaditti baanee. Yooma jalqabna hojii kana? Jalqaba ground breaking 2019 ture. Sana boodee sadarkaadhaan lafa qulqulleessuudhaan waan achirra ture sirreessuudha. Hojii masaa sadarkaadhumaan itti deemaa jirra jechaadha. Mee ama hojichi persentii meeqarra ga'eera? Well, karoorri mana kitaabaa sana ijaaranii dhumuu karoora waggaa dheeraa fi manni suni akka inni hojii baay'eedhaaf mijatuu fi kan qabudha. Yeroo hundee isaatii jalqabanii amma ground plus 4 akka baachuu danda'utti jalqabame. Amma groundiidhaa fi second floorii amma xumuramutti first phase isaa second phase xumuruudhaa fi isatti jirra sana boodatti fufanni kaan immoo jechaadha. Malee projektiin kun waan amma jedhee dhumaa jiru miti. Waan hawaasaa gatii ta'eef. Okay. Mee sana erga jalqabdanii kitaabota adda addaa ergaa jirtu moo ganaa biildinguma sana gochaa jirtu? Laabirii achi duraan ture irratti kitaaba ergaa jirtu? Gaaffii gaariidha kun. Actually public library kana dura ture amman quba qabutti public library sun diigameera hin jiru achi. Akkaataa nuuni asiitii sagantaa public library kana kan jalqabnu kan nu godhe iyyuu jalqaba walitti gurmoofnee allamaan tokko Book for Africa wajjiniin partnerii goonee kitaaba biyyatti erginee turre. Hawaasni keenya dubbisuudhaa fi fedhii kitaabaa baay'ee qaba ture. Garuu kitaabni nuun biyyatti ergine kaani baaksii keessa taa'ee calluma jedhee taa lafa kaan illee hin qaban. So akkamitti library modernii ta'e kitaabnis keessa kaa'amuu dijitaaliis ta'e akkasumas sarvisii nuuni biyya kana keessatti ijoolleen keenya argatanii kennuu danda'u akkamitti hawaasa keenya keessatti finnaa yaada jedhuunaan kan jalqabe. Baay'ee galatoomee eegaa akkasittiin booda wanta kana isaan hojiima kana gochuuf jalqabdammoo dhaabbataan itti fufiinsaaf eegaltu. Partnerii qabnaa biyyaati kan nu waliin hojjetan. Nuuni manni kitaabaan kun amma inni bakka gootti irratti hojjennaa. Sana booddee tajaajilli isaa waan dhaabbatu miti itti fufa. Wanni nuyi asitti goone Oromiyaa kaaniif illee fakkeenya ta'a namoonni gaaffii hedduu nu gaafataa jirantu jira akkamitti akka deemaa jiru. Librariin biyya keenya keessa hin jira garuu modernize ta'ee sadarkaa isaa eegee qulqullina isaa eegee librariin jiru guddinaan kanan beeku hin jiru. So wanna sana gara Oromiyaatti fiduudhaafi irratti hojjechaa jirra. Rabbi nu gargaara hawaasni keenyas nu bira dhaabbataa jira itti milkoofna jedhee nama. Anis akka san galmaan geettanuuf hawwii isa guddaa sanii qaba baay'ee galatooma. Baay'ee galatooma ulfaadhaa. Egaa akkuma argitan bakka kanatti shaqaxa qofa miti kan gurguramu Oromiyaa keessatti wantoota ta'uuf yookaan ammoo Oromiyaan ijoolleen keenya wanta barbaadan namootaan gochuudhaaf fedhiidhaan sosochaanii jiru akka gammee kana jechaadha. Kanaaf isanis gargaarsa bakka daddaatti kitaabota argitan kan hin dubbisnu jiraate bakka kan dhuftanii akka warra kanaaf akka kennitanii isaan gaafanna jira. Baay'ee galatooma. Egaa daawwattoota keenya amma immoo bakka kan buutsi kan biraatti argamna. Egaa African Community Loan Solution jedhamu. Mee wanti sanatti argamtaniif maalidha? Wanti sana hojjetan maalidha community kana? Gannana Galgaloo jedhama, President CEO of African Economic Development Solution iti. Ani ka argamarru Osfaanatti. Wanti nu argannu goonu business development training kennina, technical assistance kennina, liqii kennina, credit placement festival kennina. Festival ni goonu Little Africa Annual Festival which is Agasti torbarratti festival guddaa goona magaalaa St. Paulitti Hamlin Midway Park St. Paul Agasti isa irratti namni magaalaa lakkuu keessa jirtan hundinuu affeeramtanii bilisa natsaa so hundi keessanuu argamtanii akka bashannantan aadaa keessan uffatanii. By the way, we will have African parade on that day. African parade at 3 p.m. Start at 3 p.m. at Hamlin Park in St. Paul. Everyone is invited. Aadaa keessan aadaa Oromoo uffadhaati bashannanaa kottaa uffadhaati aadaa keessan mul'ifadhaa magaalaa St. Paul keessatti.
achirratti illee nu back to school supply ummata ijoollee qabuuf ijoollee didiqqoof high school illee back to school baappaakii doonetii godhaarraa hundi keessanuu dooneeshinii keessan fudhachuu fi sa'aatii pireediin booda akka achi argamtanii supply student supply keessa fudhatanii jennee isin affeeru. Yoom jalqabdamee institutionii kana? African Economic Development Solution ka jalqabe 2018 jalqabne. Mee hundeen keessatti eessatti argama? Minisootaa moo isteeta kamitti argama? Hundee kennaa Minisootaa keessaa magaalaa St. Paulitti tajaajilli kennaa St. Paul guutummaatti. Mee Osfaanaa bara kana akkamitti ilaaltame? Akka wantoota waggaa 25 kabajaa jira. Institutionii Oromoon qabdu cimaa keessaa tokkodha. Waggaa 25 fi uummata Oromoo walitti qabuudhaan bashannansiisuun argama. Mee akkamitti ilaalta? Maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee gammanneerra maalii fi institutionii kana irratti saniifuu ka argitu kana waldaa kenna African Economic Development Solution istaafa kenna ka obbo Kadir liqii irra akka hojjetu isaa istaafni kenna torbaan kana guutuu dhufanii asii uummata keenya tajaajilaa turanii. So baay'ee gammanneerra maaliif uummata keenya arguun ijoollee lafaa kaatee ol guddataa arguun Oromummaa keenya asitti mul'ifachuun baay'ee nutti toleera. Achirratti ammoo nu hojiin keenya business development business uummanni keenya attamiin business jalqabuu akka danda'u babal'ifachuu akka danda'u liqii attamii argachuu akka danda'u mana bitachuu attamii akka danda'u kanarra hojjenna nu. Kanaaf uummata keenya garaacha teenneet business entrepreneurship kana promote godhuuf as jirra. Baay'ee galatoomii isinis carraa gaarii isaanii hawwa. Fayyaa nu ta'a galatoomaa ishee. Ayyee. Egaa daawwattoota keenya amma immoo kanatti argamnu taphattoota diviizhin B keessatti waggaa lamaaf kan chaampiyoona ta'an bara darbee akkasumas diviizhin B mo'achuudhaan chaampiyoon ta'aniiru. Taphata Osfaanaa waggaa darbee promoshiniin qabu ture garuu isaan baranaa hin dabarraa darbuu qofaa miti mo'annee geepha yeroo lammaffaaf waggaa walitti aansuudhaan ni fudhanna jechuudhaan dhufanii dargaggoonni naannawa DC irra dhufan Virginia wabun asitti argamu. How do you feel about winning tonight's cup? You know, I felt great. You know, we had to fight hard. It was a pretty good team. You know, Columbus, we have a lot of history with them, you know, but we came back. We came back and we fought hard. And we got the dub. What's your name though? Mafira. Where do you play? What's your number? I'm number 8 and I play CDM. That's good. So what's your name, my man? My name is Nawal Tuse. How do you feel about winning today's cup? I feel very good because we actually won this tournament. You know, we proved a lot of people wrong. We had a lot of haters. We had a lot of doubters. You know, whoever always wins. That's all I gotta say. The back home here in America, we always win. You know, Quero, let's go. Where's your coach, man? I wanna see him. Where is it? Who? Your coach. Your coach? He's coming with the jersey. Two trophies. Back to back. That's good. to back. So what do you think? What's your future? So you guys going to Division A? What do you think about Division A? So are you guys going to ready? Are you mentally ready to go to Division A? Yup, everybody is gonna be consistent. We're gonna train throughout the year and all that, and we're gonna win Division A too next year. That's the plan. So you guys played Orji Columbus twice, and you guys won twice 2-1. So how do you feel about that? And Orji Columbus seems like a derby team because last year too they beat you 1-0. This year, but although they beat you, you guys won the cup, and this year you guys beat them straight twice. So how you feel about that, man? They were our biggest rival, by the way, and we had to prove ourselves to them. We beat them twice, with one without a goalie, the second one with a goalie. We dominated the whole field. We played OD on them. They didn't even know what to do, you feel me? No hate, but we won. We dominated the game on the field and mentally too. Oh, that's good, guys. I wish you the best. Next year, I think I'm gonna join you because I'm kinda
I'm kind of jealous, although the only team that beat you this year is my team, so I'm proud of that too. We have to let them win, you know? It's all good. Props to Kid Thank Romero. you. You guys woke us up. You guys woke us up. Thank you guys. So, Virginia Wabo wagga barakuna ma kudasagali barakuna vidamilam moachuudani I mean barakuna dami tokko vidamilam moachuudhaan geepa division B yeroo lama wal fakkaata fudhachuudhaan gara A tti caaniranii daawwattoota keenya isaanii sammuu gammachuu keessan akka isaan ibsaniif isanitti ammannaa jechaadha. Thank you. Daawwattoota keenya amma immoo kan argamnu artist Addisuu Karrayyuu wajjin argamna. Addisuu Karrayyuu mee Osfaana bara kan akkamiin ilaalta? Yeroo meeqaaf as dhufte? Ani yeroo lamaaf hin dhufee na gaafachuu keessaniif galatooma. Osfaanaan bara kana adda baay'ee bareeda. Ka waggaa darbeerra heddumminni uummataallee hedduudha. Taphni jirullee ispiriitii hawaasni keenya tokkummaadhaaf qabullee waan bareedaadha. Sana hedduun irraa jaalladhe. Mee instituushinii Oromoo qabdu keessa cimaan tokko Osfaanaadha waggaa 25 kabajuuf deema har'a kabajaa jira. Mee maal si dhaga'ama instituushinii Oromoo tokko waggaa 25 cimee hamma kanatti fufiinsan waan rakkoo jiru dandamatas ga'uusatti maal sitti dhaga'ame? Tokko hawaasni Oromoo akka hawaasaatti egaa akkuma beekamu wanni tokko yeroo hedduu xiqqaadhumarraa eegalee akkuma hawaasni kun bal'achaa deemu akkuma hawaasni kun guddachaa deemu daranuu maaliif yoo har'arra dhaabbannee waggaa 10 gara fuulduraatti tilmaamne dhaloonni as keessatti arginu xixiqqaan kun hundinuu waan kana fuudhee daranuu guddisaa waan deemuufi kanarra guddaan ihuu hin danda'u jechuudha. Waggaa 10 har'aadha. Kanarraa ol daranuu guddachaa deemaa jechuudha. Sani maali yoo qabsoo eegalle Oromoon nama 2-3 hin eegalanii har'a qabsoon sun bal'atee Oromoon argitee humna amata 100 keessatti ni ijaarranne har'a ijaarratee harkaa qabaachuu ka booddeetti deebi'uu hin dandeenye. Saniifuu akkuma sana kunillee xiqqaarraa eegalee amma amata 25 gahee qabsoon keenya kaleessa nama 3 hin eegalame har'a amata 50 gahee akkasumatti qabsoonis waltaraa hundinuu akkanumatti babal'achaa deemaa jechuudha. Saniif piroosesiidha waan martinu. Mee gaamame waan dhumaa si gaafadhamee miidiyaa yookaan sirbaa kan kee namni baay'ee sirraa eegaa jira. Mee albeema hojjechaa jirtaa sirbaa dhiyoo kan galakkiftu qabdaa? Warri yuutuubii kiyya hin qabne dhaqaatii gama sana yoo deemtanii ni argattanii boor sirba haaraan gadhiisuuf deema. Sirba singil tiraakii takka sirba hamilee fi murannoo Oromoodha, qabsoo Oromoodha, kaayyoo baaneef beenna, seeraaf sirna qabna, duubatti hin deebinu kana beeka, kana beeyna ka jedhu gama yuutuubii korra deema. Addisuu Karrayyuu official yoo jettanii deemtanii ni argattu jechuudha. Kabraa sirba albama guutuu yeroo gabaabaa keessatti qopheessaan jira. Albama ka aruuzaa ka cidhaa jechuudha. Ka cidhaa amma reediidha. Sun qophaa'ee jira dhumate. Ka cidhaadhaa gadhiisuufi amma albamii tokko guutuu jechuudha. Sirba cidhaa qofa. Sirba qabsoo fi sirbi jaalalaa kaanillee innis qophaa'aa jira. Ammatti sirba aruuzaa guutuu gadnan dhiisaa amma yeroo haruuzni biyya keessatti waan garigarii amma baatiinsa amma xiqqoo ni amma beekte soosaniif sanillee gadi lakkisaa kaanillee irraa jalaan dhumataa jira. Kaanis kiliippii kan inni dalagaa jiru jira. Maaliif aga ammaatti yuutuubii mataa kiyyaa yeroo dheeraaf hin qabu ture namoota hedduutu argitee poostii gochaa bahe amma garuu akkaawuntii mataa kiyyaa yuutuubii mataa kiyyaatti deebisuun fedha wallee kiyyaa amma duraallee sanaafuu hawaasni keenya waa biraa miti gama kanarra deemee artistoota isaa jajjabeessuu miidiyaa Oromoon qabdu jajjabeessuu waan Oromoon waa'ee Oromoodhaa haasa'u dhaggeeffachuu akkasumas immoo argitee afaan adda addaatiin chaanaaliin Oromoo hedduu jiru sanillee fira barbaada qabsoon Oromoo waan ta'eef afaan kabiraanillee hawaasa Oromoo ta'anii afaan kabiraanillee firoota qabsoo warra barbaadan hundaa'uu warra dabaalaa jiran hundaa'uu deemee Oromoon yuutuubii isaanirra deemuudhaan feesbuukii peejii isaanii gubbaa deemuudhaan waan ka isa fakkaatu hordofuu qaba. Ka isa fakkaatu jaalachuu qaba.
ka isa fakkaanne immoo yaa salaam. Baay'ee galatoomaa addis keenya. Carraa gaarii siif hawwa. Ayya fayyaa ta'e adeero nagaa ta'e. Egaa daawwattoota keenya immoo asitti kan argamnu pirezidaantii Osfaanaa waggaa meeqa fuulchite? Waggaa sadaffaadhama. Egaa kun gara waggaa sadaffaa bara darbee fixee turte yeroo lammaffaaf filatamtee ammaa kan waggaa tokkotti shaafa mee Osfaanaan bara kana maal fakkaata? Qophiin isaa akkam ture? Osfaanaan bara kana akkuma ati agartu kana hedduu bareedaadha. Qophiin isaatis nama dadhabsiisu malee the reward is amazing. Hedduu irraa gammannee jira. Tarnaawutiin dabali yeroo dabreerraa. So we're happy. Mee Osfaanaa waggaa shanaffaa kabajaa jira. Akkasumas dadhabbii fi rakkoolee adda addaa keessa baay'as ga'ee mee maaltu dhaga'ama? Yeroo ammaa Osfaanaan guddatte keessumattuu ijoolleen xixinnoo gaafa duriin gaafa Osfaanaan hundeeffamte ammaan guddatanii kun akka waboo tiimiin hundeeffamanii yeroo lammaffaaf mo'atanii jiranii mee maaltu dhaga'ama wanti kun Osfaanaas bira ga'u irratti? Dhugaan dubbachuulee danda'u hedduu waan nama gammachiisu waan nama boonsullee. An Osfaanaa ittiin hin boona durillee organization ittiin boonu maaliif waan keenya aadaa teenya Osfaanaan Oromummaadha. Kanaaf waan nama boonsu barana immoo san daran illee itti boonee jira jechuudha. Osfaanaa maaliif Oromoon waan ifii akkana jabeessitee ijoollee ifii akkanatti barsiistee fiddee gaafa ijoolleen xiqqoon akka waboodhaatti waboon mo'atanii agartu ijoolleen Oromoo hedduu waan nama gammachiisu. Akka dura teessutti fi akka Oromootti ijoollee Oromootii taphataa jirtu. Geema comparative ta'a haa ta'u immoo moo'es kan moo'inis na biratti hundinuu moo'anii jiran maaliif asitti argamu isaatu moo'uu tokko. Kanaaf hedduu gammachuu takkaan dhagahamaa hedduu ittiin boona. Mee Osfaanaa bara dhuftu akkamitti taa'ee eegnuti? Eessatti gaggeeffama? Waan beekamee jira gama? Osfaanaa bara dhufu hin beekamne garuu isin beeksisu teenya yeroo gabaabaa keessatti ni beekama. Akkuma agarru waggaa dabre gooliin naqamee fakkaatti. Waggaa dabre bareedaa ture barana immoo waggaa dabre caalatti bareede kan dhufus kanuma caalatti eegna malee kana boodeef duuba deebiin hin jiru. Akkasitti mataa qabaddaadha. Osfaanaan guddataatuma deema bareedaatuma deema walumaan bareechina uummata Oromootii wajji. Daawwattoota keenya shamarree cimtuu Osfaanaa waggaa sadiif gaggeessa turte ammas waggaa dhuftu kan waggaa tokko shaafe akka cimaatti Osfaanaa bareechite namnis bara baraan itti dabalee ijoolleen bara duriin turre xinnoo turanis guddatanii taphatanii kan akka waboo geephamaa wachaa jiru addee Makfira baay'ee si galateeffannaa Osfaanaa kana dursite asiin ga'oo kan keeti. Galatoomeetillee hedduu ulfaadha. Uummata Oromoo hunda warra as dhufes warra dhufuu hin dandeenyes bara dhufuufis hundaa'u isin jaalannaa Osfaanaa keessanii warra bara namoo dhufee biyya adda addaa irraa dhufee irratti hirmaateef baga nagaan dhuftanii I hope yeroo gaarii dabarsan jee yaada isaan hin jaaladha uummata Oromoo hunda isin hin jaaladha sumaan. Baay'ee galatoom. Baay'ee. Daawwattoota keenya ammaa kana immoo kan argamnu weellistuu performerii keenya Magii bira jirra. Magii mee Osfaanaan bara kana maal fakkaata? Osfaanaan bara kana bareeda ture. Qophii adda addaa torbaan guutuu qophii bareedaa. It was very nice. Mee wata waggaa bara kana viidiyoo lamarratti argamteerta kaatedhaatti guddatte Minisootaatti akkasumas biyya deemtee sirban Du'aalamis akkasumas kana gadaa irratti argamteerta. Mee akkam maal fakkaata biyya kana dhadhatanii shubbisa baranii afaan baranii asiin ga'uun kun mee maal fakkaata maal si dhaga'ame? Ati warrootaan Osfaanaan nu dhalcheessa tokko godha mee maal si dhaga'ame? Nu aadaa fi afaan keenya guddisuu fi so sanii fi. You feel about like going dancing to the different videos? You go out here, you're born here, and you've been seeing Osfaanaa been happening in Minnesota many times. How you feel about it? How do you see sharing your culture with different people, with Oromos, all this? It's definitely a different experience, especially going back home and performing with different artists and dancers. It's a different experience. But aadaa keenya guddisuu fi afaan keenya guddisuu fi sanii fi bakka kana geennee Osfaanaatti argamnee asittillee shubbisuuf deemna. So yeah. Thank you. Baay'ee galatoom qashti teenna. I'm coming up next year too. Thank you. Thank you.
Daawwattoota keenya ammaa kan argamu namoota bakka deeggartoonni ta'anidha. Akkuma isin argitan namni baay'eedha bakki itti seenan hin jiru. Ammaa kan mee namoota nasa ta'an tokko gaafannaa. Mee maqaan keenyu dha? Biqilaan jedhama. Eessaa dhufte? Minnesota. Tiimaan keenyu kan itti deeggartu? Ani moo Urjii. Urjii kam? Urjii Ohio tika. Kanarra waancaa dhabe moo? Geepha dhabe moo? Osman arga dhufte erga Osman dhufte waggaa meeqa mee amma? Erga Osman dhufe moo waggaa 9-8. Mee akkamitti ilaaltame guddina Osman waggaa kana keessa gidduu jiru? Akkasumas Osman waggaa 25 kabajaa irraa mee maaltu dhaga'ama? Baay'ee namatti tola. Baay'ee uummatni yeroo itti walitti dhufee tokko ta'ee ayyaana kana ayyaaneffatu tokkummaatti baay'ee namatti bareeda. Waggaan itti nu haa ga'u. Mee Osman waggaa dhuftu maal irraa eegda? Ammoo amma akkasumas ammoo tapha ammaa kana burkutiif maddoolaamuun taphachaa jiru eenyummoo waa'ee yaadda? Burkutuu tapha immoo hin jedhan taphattoota baay'ee bareedaa qabu. Tapha bareedaa taphachaa jiru. Taphataan beekamaa Zigilaa Maddoolaaboo irraa fudhatanii yeroo akkasumas mo'ataa waggaa darbee Maddoolaaboon isaa wajjin taphachaa jira. Kanaaf waan mo'atan sitti fakkaata isaan? Maddoolaaboo moo? Burkutuu. Isaan burkutuutu mo'a malee akkam? Dhugaa jettaa? Baay'ee galatoo. Mee maqaan kee jalqaba nuti? Maqaan kee jalqaba nuti? Seenaan jedhama. Eessarraa dhufte? DC. DC. Mee Osmaanaaf yeroo meeqafaaf dhufte? Osmaana yeroo jalqabaa kooti. Mee yoo jalqabaaf dhufan kee maaltu sitti dhaga'ame? Akkamitti ilaaltame? Baay'ee namatti tola baay'ee waan ani hin eegneen arge. Mee Oromoota biyya ala biyya keessa kan jirre biyya kanatti argamanii akkas baay'atanii argu maaltu sitti dhaga'ame? Dhugaa baay'ee namatti tola waan Ameerikaa miti waan biyya keessa jiru natti fakkaate. Waan Finfinnee fa'aa jiru natti fakkaate. Waan hundumaa argatte asitti? Waan hundi guutuudha. Mee wantoota argite keessatti waan adda ta'e kan argite maalidha baraan? Bakka uummanni Oromoo akkasitti walitti yaa'ee pirogiraamii akkasirratti argamuunsaa anaaf waan addaati. Baay'ee galatoo. Atillee galatoo. Daawwattoota keenya ammaa kana asitti argitan warra Oromiyaa 11 uffatanii jiran as taa'aa jiru. Mee asitti argamu sani maal isin dhaga'ame? Maqaan keenya jalqaba. Boona. Boona? Maqaan kee dhugan dhugaati? Warra sobaati. Maqaan keenya? Maqaan koo Siisaa jedhama. Okay, eessarraa dhufte? Asuma Minneapolis. Atoo? Asuma Minneapolis. Mee taphni tapha baranaa Osmaana bara kana akkamitti agarte? Baay'ee namatti tola. Wal dorgommiin burkituu fi maddoolaabii gudduu jiru. Reegii Ingiliis fakkaata. Tiimatti taphattu jira? Tiimatti keessa jirtu jira ture? Yaa, muchuu saba. Atoo, eessarraa dhuftee Osmaana bara kana akkamitti argite? Ani asuma Minneapolis jiraadha. Osmaana bara kana waggaa 25ffaa sasabeeffachuun addadha. Yeroo kanarraa namni hedduullee jira. Baay'ee namatti tola. Ayyee mee Osmaana waggaa 25ffaa kabajaa jiru. Isaanis tiimni keessa michuu saba ture bara gara noojii qeerroo miiraa wajjin taphachaa turtanii akkasumas urjii Kolomboos akkasumas waaboo wajjin taphachaa turtanii tiimni ramaddii keessan keessa ture geephaaf ga'anii mo'atanii jiru. Maal isaan dhaga'ame? Tiimni lamaan kan guruupii keessan keessa ture mo'achuutu maal isaan dhaga'ame? Lamaanuu guruupii keenya keessa jiru. Guruupii cimaa nu mudate ture nullee baay'ee gammanne sababiin isaas hundumtu guruupii keenya waan ta'eef baay'ee nutti cimee ture nutti kanaaf lamaan isaanii guruupii keenya keessa. Tiimni lama kan guruupii anti keessa turte turanii geephaaf ga'anii waboon bara darbees baranaas mo'eera. Maal si dhaga'ame? Bara dhufuuf akkamitti qophaa'uuf deemta? Bara dhufuu akkuma kanaatiif tiimiin cimaa yeroo nu ga'e waggaa guutuu shaakaluuf kaayeffanneerra.
Gaarifatanii egaa taphattoota bituuf yaadaniirtu. Yaa bituuf Isaan rafa bituu yaadan. Baay'ata isaa qabdu. Ramadneera. Baay'ata yaa. Baay'ee gaariidha egaa baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomi. Jalqaba maqaan keenyudha. Maadii. Maadii mee bara kana tiimni keessanii seemii faanalii gubbaatti burkuta wajjin taphatee mo'ameera. Maaltu si dhaga'ama? Baay'uma kompileen gochaa turte maaltu si dhaga'ama? Mo'amuu keessanitti maaltu si dhaga'ama? Burkituun, they're a good team, but we had a chance, but Burkitu is a good team, man. So you were complaining about that, them buying different players from Madolabu and Minnesota. What do you feel about that? And you so at the buying of Fokana Turte? Team Malali, look at the team. Malta, Jir Malali, Team Sani. Kayenyu? Nameka Jijiran. Madolabu mo Denver. Burkitu mo? Amata Debre. Nam Takale as Kajir, Takame Lama, maybe. Now, Isan Gutu, they're all different players. Ziglale has to fit. So one is team Jijiran Mom Tani? No. More than Davina Kesa more team. They play good. Referee to Belize. Okay. So how do you feel about this year Osfana and they celebrate 25th anniversary? How do you feel about that? This year is a good year. I like the environments. Nama do jira nama do dupe. One guy did that. Good thing is bioma sitole chara. Ega jolin itu no baradar pis. Osfana tabo chunge nyama katima wabofa urjifa tima yoro jalka wafdu fani kuda chajran juru. Orre kun Osfana yoro jalka wanturre. Baran karas gaya me mal sitaka mo takasar gon kis. Sanis jabatani jiran division 1 sena namma. Amat do inshallah. Karu saroji tawo chumde malis wabofa suratu. Wabo kakawai kabu salat. Wabo kupar itu suratu. Iya iya. Saya bagi. Baik kalau tuh Madi Kenya. Thank you. Shawty. Yeah, Rob, come. Yeah. Come. Yeah, gang. Back to back. Hey, thank you. Back to back, nigga. Yeah, so I'm gonna go coach Wabo Jini. So, Rob, OG Rob is here. But so Rob, how do you feel it? You won back to back last year, this year. How do you feel it? And you guys this year going to Division A. How you feel about it? I feel really great. It's only deserving with a name like Wubbo. If you're not in Division 1, you know what I'm saying? That ain't right. Hey, Wubbo's winning everywhere, huh? Hey, Wubbo's winning here, in Africa, everywhere. You know what I'm saying? And Division 1, we're coming for that trophy. So it seems like last year winners are getting back to caps. So you won last year, Madolabu won last year, and this year too. Madolabu won, you guys won. What do you think about that? What is it? What kind of coincidence is this? I mean, all I can say is Madolabu better watch out because we're coming for that spot. You guys coming for Madolabu next year? We're coming for the #1 spot. Whoever it is, better watch out. With a name like that, all you can do is win.
we're winning everywhere. You know what I'm saying? I think we're blessed because of the name that we have. That's what it is. So what's the secret for being successful like this? Like, and you guys are started the team last year, and you won back to back. Like you guys are the first team to the tournament, but you guys won back to back. That's so amazing. What is it? What is the secret about it? I think the secret behind the success is if you love something, right? If you do it from the heart, anything is possible. There's nothing impossible in this world. If you're about it, if you love it from the bottom of your heart, we love the game, we love Wibble, we love everything about the football and with the name of our football team. So, you know. Thank you, the coach. Thank you, the coach. Good luck. I wish you good luck next year too. Thank you. Okay, daawwattoota keenya immoo kan argamnu as kilabii Ohaayoodha. Urjii Columbus bara darbee gara geephaa darbuuf fedhanii disqualify turanii garuu barana cimanii hojjechuudhaan gara geephaa dhufanii homaa miti garuu mo'amanii wabooni. Mee maal sitti dhaga'ama? Lammaffaa baataniirtu akkasuma gara division A dabartaniirtu maal sitti dhaga'ama? Ilaa baay'ee nutti gammanneerra garuu ammana kana caalaa eegnee turre garuu gooliin keenya immoo division A galuudha waan ta'eef ammana badaa wanti nu aarsu hin jiru. Still gammanneerra. Ayyemee division A doggaruuf tachi galuuf deemtanii mee akkam qophii kan barana caalaa qophaa of yaadaa jirtu karoora keessa maal fakkaatame qabaara dhufu? Since division 1 gateeti hojii baay'ee kan nurraa eegamu beekna. Innaa maakaanii akka qophaa'u qabnus irra taasifneerra ijoollee wajjinis akka gaariiftus kana caalaa cimnee akka dhufnus abdii qabna. Baay'ee galatooma carraa gaarii sanii hafaan anis. Haa galatooma asinis baay'ee. Asitti ammoo ammas striker Urjii Columbus as na bira jira. Mee maqaa keetii fi bakka itti taphattu? Maqaan koo Saamu'eel Ejjetaan jedhama. Kanan taphadhu strikeriidha. Taphi Osfanaan waggaa 25ffaa namatti tola garuu division A B taphanne lammaffaa ba'uu keenyatti nutti gammanneerra garuu moor kana caalaa eegnee turre akka carraa ta'e immoo nuuf milkoofne galchii addaatiin nu injifataniiru. Second immoo waggaa dhuftutti kilabii A keessa waan guruppii eege waan taphannuuf cimnee hojjechuu akka itti fufnu jala moor damoo next isa dhuftuttis firii gaarii argamsiifnee maqaa Urjii Columbus dhoofsisuu qabnaa jedheenii yaada. Baay'ee galatoomee waboo wajjin isaan bara darbees baay'uma wal morkachaa turtanii baranas akkasumaadha. Maalidha mee bara darbii tokkummaa ta'eertu baraan garuu yeroo lamatti mo'amtaniirtu maalidha rakkina maaltu ture yeroo sana? Waboo wajjin bara darbees walumatti dhumne turre tiimiin kun lamaan yeroo gareen kun kubbaa miillaa kun lamaan yeroo baay'ee wal morkata. Lamaan isaaniitti kana waboon nuun xiqqeeffatu nuun illee isaaniin xiqqeeffanna. Isaan garee waboo bara darbees walitti dhufne wal morkannee isaan illee galchii lama duwwaa mo'anne barana garuu yeroo lammaffaaf walitti dhiyaanne nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Taphataan garee Urjii keessaas namooti baay'ee nu jalaa miidhamuudhaan kan qe'eesi innis rakkoo addaa nutti fideera. Egaa rakkoon roobaas tureera weezariin hin taane moor garuu immoo warri waboos jabaatanii waan nu injifataniiru waggaa dhuftutti garuu lamaan keenya A keessa isa filannu achittis wal morkanna jennee wayyaadhaan. Baay'ee gaarii baay'ee galatoomii waggaa dhuftu carraa gaarii sanii hawa. Ulfaadhaa keelloo miidiyaan illee sagalee uummata Oromoo ulfaadhaa kabajamaa jiraadhaa. Egaa daawwattoota keenya Osfaanaa bara kana kan 2022 haala gaariin xumurame. Egaa akkuma bara darbee kilabiin division A keessaa maddolaabuu mo'achuudhaan yoo geepha fudhattu akkasuma immoo division B keessaa waboon akkuma bara darbee geepha fudhachuun mo'ateera. Osfaanaan bara kana baay'ee haala addaatiin gammachuudhaan qophaa'eera jechaadha. Egaa akkuma argitan sagantaan geephaa kennamaa ture akkasuma waboon geepha isaa fudhateera maddolaabuunis fudhachuuf deema. Kanaan booda immoo koonseptii adda addaa jira. Isaan warri nu faana turtanii baay'ee galatoomaa isaniin jenna. Bara dhufu akkuma wal agartutti turtiin keessan kan eebbifame barri keessan kan eebbifame saniif haa ta'u baay'ee galatoomaa.